Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoonni Oromtitti YouTube jirra jirtu warra maal qabattee dhuftee yoo jettan akkaataa simannaa mul'achaa jirtu. Foddaa isaanii itti simatan foddaan isaanii maal qabattee itti dhufe waan ta'eef walumaan haalaan
maashaallah tabaarakallaa rabbiin ibsishaa fi maakii wajjin umrii haadha reessuu darbe wajjin isaan haa bulchu. Uummanni Harargee biyya jaalalaa, biyya kabajaa, biyya gootota, biyya argitee uummanni isaanii hedduu takka jaalalaan beekamu. Maashaallah tabaarakallaa haala kanaan soddaa isaanii waan inni qabatee dhaqee irraa simatanii jiranii haala aadaa ofiitiin haala argitee biyya hundinuyyuu yaanii kutaan hundinuyyuu aadaa mataa ofii qaba. Harargeelleen akka aadaa ofitti maashaallah tabaarakallaa simattee jirti. Yoo fuudhan akka ibsaa kanatti fuudhuudha malee qammoo warri birrii faaxeetiin faaxee fuudhu dhaabbatuu qaba. Yoo jabaatanii jaan akkuma ibsaa kanatti jabaatanii maatii isii guutuu diriyaan sun yoo xiqqaate tokkichi isaa riyaala biyya kanatti jechuu akka biyya amma jiru kanatti riyaala 370 jechaa jira. Riyaala 370 jechuun Itoophiyaatti har'a 10,000 oli. Kanaafiyyuu maashaallah uffata akkasaan fakkaatu. Karameellaa maashaallah waan biraa fakkaatu. Karameellaan isaan fakkaatawuyyuu akkasitti waan akkasiisan qabatanii maashaallah sargi godhatanii jiranii rabbiin isaa wajjin haa jiraatu. Warri dibbeetuma akkasitti dibbeen isaanii bishaan dhuydee shoommuun isaanii bishaan fixxee maaliif jennaan osoma murtuu hin horaa abbaan horuu jaan. Kanaafiyyuu osoo namni meeqa gamaa gamanaa dhagaatti darbatu har'a isaa wal bira dhufanii bashannananii hunoo viidiyoo gaafa sargii isaanii jechuudha paartiin gadhiisaa jiranii. Maashaallah chaanaalli isaaniillee guddatee fi jira waan hedduu takka nama gammachiisu. Nama rabbiin ol fuudhe abbaan fedhee gad deebisuu hin danda'u. Haalli simannaa uummata Harargeellee hedduu takka namatti tola. Kana booda gaadaa nyaata Harargee waan adda addaa ganaa nu gadhiifama. Eeggatuu qabnaa jechuudha. Kanaafiyyuu inshaallah rabbiin wajji isaan umrii haa dheeressuu. Warri ittiin haaftanillee gaa'inaafan teessan homaa isaan godhuu hin dandeenye bilaashuma laffaatiin keessan bu'aa malee hafe ibsishaan goota jaalalaati. Maakilleen akkasuma goota jireenya isii miidiyaa irratti jalqabanii lafatti xumuranii osoo namni hundi osoo si fuudhuu weddee ciroo dhaqee cirootti somaatii kee goreen dubbisi uummanni arsii aadaa fi safuu qaba. Ganda soddaa akkanumaan osoo karaa deeman ittiin goranii ulaagaa ittiin ganda soddaa dhaqantu jira. Ulaagaa san guuttatee dhaqee jechuudha. Akka isin warri miidiyaarraa akkanumatti waan isin hin galchin keessa galtan dubbii afarsitan sanii miti dubbiini. Inshaallah gaafuma akkanatti ilaalaa irraa baradhaame hooleeyyiin as gubbaayyaa turtan sun irraa baradhaa jira kanarraa baradhaa. Namoonni argitanii warroonni dhalaa miidhan warroonni dhalaa gadi qabdan gurbaan kun aarsaa inni jaalalaaf kaffale mee ilaalaa isarraa fakkeenya fudhadhaa. Faransaay irraa biyya galee biyyarraa Faransaay deebee Faransaay irraa Kaayiroo adeemsa baatii lamaan keenya keessatti osoo boqonnaa hin fudhatiin Itoophiyaa irraa gara Faransaay bararee Faransaay seensa Ramadaanaa bararee dhuma Ramadaanaa Kaayiroo maakishaa isaa bira jira jechuudha. Maashaallah tabaarakallaa. Wallahi waan hedduu takka nama gammachiisu. Warroonni akka kiyya isin gammachiisu yoo jiraattan komantii barreessaa fi namni hedduun irra hedduun gammadee jira. Namootuma muraasa jechuudha warroonni. Namootuma muraasa jechuudha namni sargeen. Akkasii inshaallah rabbi wajjin umrii isaan haa dheeressu. Namoonni hin gammadee yoo jiraatan namoota muraasa. Sinuu yoo ta'e warra makii jaalatee makeen isaan arguu diddee isaan tuffattee isaan dhiifte kanuma isiniin jagaa inshaallah.